Adaraa obboloota koo warroonni meeshaa kana mana keessaa qabdanii adaraa keessa sirriitti of eeggadhaa. Waaqayyo isin haa eegu jechuudha. Akkuma argaa jirtan meeshaan kun meeshaa buna danfisuudha. Elektirikiidhaan danfisu hundi keessanuu beekuu dandeessanii. Akkasuma warroonni bitattanii manaa qabdanillee jiraachuu dandeessa waan ta'eef adaraa keessa sirriitti irraa of eeggadhaa isin jedha. Akkuma suuraa irratti argitan kana obboleettii keenya tana miciyyoon kun osoo buna danfisaa jirtu isaanii sababa meeshaa kanaatiin ejji ishee lamaan badee jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti jechuudha buna osoo danfisaanii jirtu jechuudha. Annaa kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa isin jedha. Meeshaan kun baay'ee badaadha jechuudha. Meeshaa buna danfisuu elektirikiidhaan jechuudha. Uffannaxxaree dhoo'ee miiciyyoo kana ija ishee lamaan balleessee jechuudha. Teempireerira isinii godha malee na adaba waan ta'eef wantichi suura miiciyyoo kanaa jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga naa jiraata isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni chaanala kiyya faaraa taata sabskraabii gochuudhaan maamila keenya taa'e warroonni ta'aa jirtanis galatuma ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan akkuma argaa jirtanii meeshaan kun meeshaa buna danfisuudha. Namoonni beektan sirriitti beektan warri qabdanis hin qabdu warri hin qabnes immoo beekuu dandeessan jechuudha. Meeshaan kun meeshaan aaddisiidha. Akkuma beekamu buna danfisa. Meeshaa kana namoonni beektanis beekuu dandeessan jechuudha. Akkasuma miidiyaa irrattis arguu dandeessa warri bitattanii manaa qabdanillee of eeggannoo guddaa itti fayyadamaa isin jedha. Akkuma beekamu miciyyoon kun osoo buna danfistu buna wannaan kun jechuudha. Kan buna danfisu kun elektirikiidhaan danfisaa asii fanadda'ee ija miiciyyoo tanaa lamaanuu balleessee jechuudha. Suuraa ishee immoo asirratti maxxansuu hin dandeenye maaliif na adaba jeetti maxxansuu dandeessin hin jaa sababa yookiin na adabinnaa jee of shakkee sababa saniin maxxansuu dhiisee jechuudha. Kanaaf immoo adaraa keessanis of eeggannoo guddaa godhaa waaqayyo isin haa eegu. Waaqayyo biratti illee abbaan of eeggachuu qaba isin jedha. Akkuma agartan kun ishee tanaadha miiciyyoo sun jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maaliif dhugaa baqqaa baay'ee natti dhagahame dhugaa rabbi hedduu akka natti dhagahame maaliif hin nyaannatu nama nyaata jechuudha. Yookiin isheenis hojjedheetiin of jijjiiran jetteen meeshaa kanaan osoo buna danfistu meeshaan kun itti dhohe jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Akkasuma immoo viidiyoo kana obboleewwan teessanii sheerii godhaate waliif qoodaa isin jedha. Namoonni viidiyoo kana argatan jiraachuu danda'a waan ta'eef maaliif irraa of qusata sirriitti of eeggannoo cimaa nama barbaachisaa jechuudha. Keessattuu yeroo baay'ee ittiin deebisanii daddaffiftanii jedhan hin gaara jechuudha. Sirriitti of eeggadhaa isin jedha obboloota koo hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf adaraa of eeggannoo guddaa godhaa yeroo itti fayyadamtanii akkasuma immoo ijoollee viidiyoo kana namoota wanta akkanaa kana fayyadamuuf sheerii godhaa walirraa nuti waa walirraa barachaa deemnu jechuudha. Waan kunis anislee akkuma keessan miidiyaa irratti argee namni yookiin obboleewwan kiyya irraa baratan jedhee tanaan miidiyaa irratti fide jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa sin barbaachisa. Maashinii kana qofaa miti maashinoota elektirikiidhaan hojjetamu hundaayyuu sirriitti of eeggannoo hojjedhaan keessattuu yeroo baay'ee deddeebistanii yoo hojjettan meeshaan fanadda'uu danda'a jechuudha. Keessattuu meeshaan anniisaan qabne kunniin jechuudha. Meeshaa feekii minaaminni kun jechuun meeshaa ordinaala hin taane kun baay'ee fanadda'a jechuudha. Kanaaf waan hojjettan tokkotti deddeebitanii sirriitti ittiin baastanii hojjetan isin jedha. Turaa yoo gootan malee jechuudha. Maaliif meeshaan biyya keenya immoo ordinaala illee miti waan ta'eef baay'ee tokko rakkina guddaa namarraan gaha. Meeshaan kun immoo miciyyoon kun kan biyyatti kan akkana taate biyyuma keenya keessatti jechuudha. Kanaaf meeshaan biyya keenya immoo jabina agas hundas hin qabu anniisas agas hunda hin qabu waan ta'eef baay'ee gaarii miti jechuudha. Ishii yookiin miciyyoon kun buna gurgurtinatti fakkaate akkaataa inni itti barreeffama irratti dubbatametti sababa saniif osoo buna danfistee gurgurtuu sababa saniitti fanadda'e jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa waaqayyo isin haa eegu isiniin jedha. Hedduu takka nama gaddisiisaa dhugaa rabbii ija lama jechuun baay'ee ulfaata. Hanga nama araya dhugaa dubbachuuf ija dhabde jechuun jireenyumayyuu waanuma tokko argitee fooyyeffachuu hin dandeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waaqayyoon ishee haa fayyisu. Dhugaa waaqayyoo hedduu takka rabbi suuraa ishee argee hedduu takka garaana nyaatte jechuudha. Fuulli isheetis ija isheetis hin jiru jechuudha. Innaa kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa. Maashinoota kamirraayyuu sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa. Maashinoota akka fakkeenyaaf yeroo chaarjarii itti gootanii akkasii kanneen illee itti gootanii hin rafinaa.
irraa buqqisaa rafaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka bishaan danfisuu galayyaa minaaminni kunillee makiroofi minaaminni kun gaarii mati gizee hojjettanii kaatanitti xumurtanii kaatanii irraa buqqisaa jechuudha. Maaliif inni illee hin dho'e jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo wayiitillee mucayyoo tokkotti biyya Arabaa kana keessatti garuu mucayyoon xunne malee kan bishaanii galayyaa kana beektanii miti bishaan danfisu sun mucayyoo takka itti dho'e jechuudha. Garuu ishee hin xunne manatti dho'e jechuudha dhugaa dubbachuufi waanuma namni mana jiruuf mana sanuu baasee jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa hunduma isaatu of eeggannoo guddaa godhaa yeroo hojjettanii kaatan irraa buqqisaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Waaqayyoon nama haa eegu kaa waaqayyo biratti illee immoo abbaan of gatuu hin qabnu of eeggachuu qabna. Wanna elektiriikii kanneen sirriitti of eeggadhaa isiniin jedha. Elektiriikiin afaan hin beeku waan ta'eef kanaaf of eeggannoo godhaa waaqayyoon nu haa eegu waaqayyoon nu haa tiksu isiniin jedha obboloota koo. Biyya keessas jiraattee biyya alaas jiraattee wanti akkanaa kun badaadha waan ta'eef of eeggadhaa. Akkasuma viidiyoo kana immoo namoota sheerii laayikii gochuudhaanii namoota biroo biraan gaate akka namoonni irraa of qusatan isin jedha hordoftoota kiyya. Baay'ee tokko na gaddisiise mucayyoo tana jechuudha. Badeedoo kaattee nyaattee quufin dhugaa waaqayyoo baay'ee bareeddu kichuu tana dhugaa rabbi. Innaa akkasitti ija ishii balleesse jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa isin barbaachisa. Elektiriikii hunduma isaatirraayyuu of eeggannoo guddaa isin barbaachisa. Kana qofa osoo hin taane jechuudha. Yeroo baay'ee wanti bunaa kun hin deddeebi'a. Yeroo takkallee bucoo tokko osoo buna ishii danfistu bunni irratti wanoo ta'e akkasitti ishiillee qaama ishii balleesse jechuudha. Takkallee immoo zayitiin akkasumatti immoo ija ishii balleesse jechuudha. Takkallee jechuudha. Hedduudha bada ijoollee keenya dhugaa rabbi. Nyaannan tun nama nyaatti waanuma nyaanna jedhanii olii utaalanii gamaa gamana qabatanitu booda miidhaa namatti fida jechuudha. Adaraa keessan of eeggadhaa. Yoo hojjettan haalaan hojjedhaa seeran akkaataasaa suuta jedhaati jechuudha. Waaqayyo immoo namaa eegu hundumtuu waaqayyo harka jira. Kanaaf immoo isinis of eeggannoo gochuu qabdanii isiniin jedha obboloota koo. Akkasuma warroonni immoo chaanala kiyya Faaraa Taataa sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtan galatooma ulfaadhaa. Yaada fi qeeqa qabaattan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Isinin kabajaa hanga viidiyoo biraa walitti deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii. Waaqayyo si haa fayyisu obboleetti koo.